Egaa daawwattoota keenya jechuun isinillee gammadaa isin jennaan nutillee gammannee jirra. Ani gammachuu keessa harka gartee dhukkubullee sossoosu jira maali? Waan sheekha fidee jechuun baar kana jechuun gaa wallaansa jechuun karaa wallaansaa itti fufnee jechuun gaa fayyaasa walumaan arku ta'uu jecha harka gartee dhukkubullee sossoosu jira. Har'a jechuun nafayyuu qaba harkimullee isinillee jechuun ta'ee godha jawaadillee hin daganne. Hedduu takka jechuun jawaadillee nutti dhaammachaa jirtan sheekhallee hedduu takka jechuun daruu jirtan itillee barreessanii komantii tan jedhatillee isin komantii ilaaltanii siistee fatee astee namummaa biraatu komantii ilaalu maaliif komantii ilaalle warri jettus ni jettanii warri jechuun waasaap irratti barreessanii sagalee oguu nuti isin jalaa qabu illee baan isin deebisaallee godhu baattan isin maal jettanii warri sagalee heettallee jirtan aaraaf jechuun bagaartan waan sheekan maa barbaanne maa baaritti sifne maa jawaatitti sifne sanii feetan baga heetan isinitti naa arra jechuun nu cinaa dhaabbachuu fi takkaawoo nu hubachuun keessan egaa sheekaawoo nu hubachiiseeti egaa akka gartee jarri fayyu nu goosisemre alhamdulillahi rabbil aalamiin an kanaaf isinitti naaru bareedaadha maashaallah injaa mee asumaanu itti fufaayisan. Walla waan beekee wallaalee akka ittiin fedhan qaama feerraa waan akkasitti argamu. Kan waan ta'eef yeroo barbaachisatti seeree waan silaa itti deemsan argachuu hin dandeenyeef. Egaa daawwattoonni hordoftoota keessa waliin jirtanii egaa gurbaan kunis miidhamee ijaaba alboo jiraati maaliif deemtanii sheekatti barbaanne maaliif isaan kafa waan jirreef akka nuti as keessatti jirru hin beeknu waan ta'eef amma gaa waan adda addaati nu qunnoo manaa beeknu kanuu amma har'aan tanaas bira argame egaa hanga dhiyoo tana guyyaa kofetaa bira dhufe achi booda kun har'aas bira argame maaliif hojii adda addaa gaanis akkaan dandee haasi bira dhufuu hin dandeenye kanumaafuu namu akkasumatti seeree hojiin adda faffacaaste يعني والبربادو فيه لقمة أنا وبربادو هدوء كلمة نمو الفات خرمانته داوتنا هنا أزمانه هانو بتني نوتي بيدك خير جيرانه مون أدفعه بيتي جنده أدفعه وانته أما جا خنا أما عن بلوغر ديمه دو فورا سيره زامي قديم سيره خنافو وما كان كناتي تو إذا كان يبود المرفاج رمله فيناتي متكبر دقمة منا خير نوتاو سيره أما أكا جواد دبمة منا خير نوتاو فيناتي متي تمام تربي جي مله انت توان تاتت إن شاء الله قارة تربي جي تات تبار إن شاء الله أسمانجا أكشف من خنجاسكا إن شاء الله نفتي دوات وده نفتي غيره بار خنجي نفيزو أسمانو إن شاء الله ربي وجين ربي جد أبدي ثلاثة إن شاء الله فهمت توفيه أما ما بيجي تشوف جامني ما تيا رافنجرا harap wajjun rakkoon qabu jechuun sheekatti tokko walachuun qaamneeti isaas itti argamsiifna dawallee ni godhaaf yoo ta'e ni godhaaf isinis jechuun gaa akkasitti nu faana turan egaa sheektichi keenya dhufe kaasun nun dibdu duraanuu isuma eeguu jirra torbaan meeqa eeguu jirra har'a inni dhufe bahar kaasun har'a gammachuun gammachuun egaa egaa deemuu dhufe dawaan sanatti kan namni yoo ta'e alhamdulillah tasgabbii takka irratti harku jira irriba kana takka rafne egaa kunoo ganama kana dhufee rafee laamaa rafu jira jechuudha alhamdulillah kunoo tasgabbii takka irriba rafee beeku takka naati inshallah bismillah hordoftoota fi daawwattoota keenya isinillee du'aa keessanii nu faana tura du'aa keessan kunoo arraan tana hedduun barbaachisa rabbi isin haa gargaaru nutillee rabbi nu haa gargaaru. Egaa hordoftoota keenya inshallah ta'ala isinis akka gammaddan abdii qabna sababni isaa nuti achirraa kaanee asitti argamuun isiniif gammachuudha dura nuti ajaja keessan fudhannee yeroo achitti argamne akka isin gammaddan ni beeknaa jechuudha wanni jalqaba bakka takka guudhayne viidiyoo marruuf sababni isaa maali ragaa tokko isin gammachiisuuf akka nu agartan ragaa godhuudhaaf achi yaa'u jirraa kunoochi jirraa jennee yeroo hundaa'u gartee viidiyoo isinii marraa خلاف قبل ينكي أشتى أرجمني منا بحر جرّا إن شاء الله تعالى وني سنوبوت أنت بران جرتو دعاء كوفن وقولا دعاء تيسن هدون برغارتي أما هو نمني بكتان أوفين فيدي أصون نتي جالني أسين دوفين أين نفيدي إسين مالك جنان أسكيسن نمني ولد دوفوفي واي وليتو والكوبان كب أين تو يرو غرتي نتي والباني وخاو غرا واتساب بيناتو gara bilbila harkaatiin haa ta'u eenyutu bakka kana dhaqaa bakka akkasii dhaqaa jee eenyu nu qajeelcha isin kanaaf waan nuti quban qabne magaalaa kana keessatti isintu nurra quba qaba waan sooshaal miidiyaa gubbatti deemaa jiru hunda waan agartaniif nuti immoo namni aman keessa jiru namni ilmaan guddifatu
lubbuu isaa tana jiraachisuu fi ilmaan jiraachisuuf mana namaa kiraa biraa kafaluudhaaf halkanii guyyaa fiigaa waa'ee sooshaal miidiyaa quban qabu jechuudha. Yeruma rakkoon akkanaa dhufte namu kaameeraa kaayenneetuma dirqama isin nuun jettan gartee waan isin nuun jettan fudhannee dirqama isin nurra keessan san isinitti agarsiisuudhaaf bakka sanitti argamne kaameeraa isinii marra malee jaalanneetii miti tanaafuu gaabboleeyyan kiyya antuuraddeetiin jira. Egaa dirqama jechuun nuti raawwannee jechuun sheerinis jechuun namummaa hundiru dirqama raawwatee jechuun aarsaa kafalee bakka gartee itti qoottaa'initti dhufanii eenyettis karaarraayis fuunee achumaanuu as dhufnee wallaansaaf dhufanii egaa asumaanuu nu faana turaa afeerratanii isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.